عليكم ورحمة الله وبركاته جالتهم توتا في وردوتا كيا بقى نجا عنو إذا نسنين جتة ورن قلت ما نخينا فاريت هذا اللي أسمانه ما تخينا تدبلا ما سنين جن عشان ما أركفوني ورن أرمو تاتني أمانتا براك أفضل اللي أسمانه نجيني اسم براها جو سنين جتة أرانتنا مال كبتة دفع جتشون كيسوان لون ولينا كبتة دفع عرفيتو مال جار وانا عرفيتو جو سلارا نبري يلاته دوغا والفامنا سيجودا والدورة تيني والد دبنا جرو خنارا مال والجونا كنا مو اتفقوا عن جرو خنارا نتين كون إيجاني في قرتي أوبريشن يلو كبلة عرفين كون سببا قرتي ميجو سنتي جمودينا رتي كبتي بكسلا إسا شيخ برجع سنتي إسافي إني سيجودا حالان جبيسة إنتي دبتا جو خنارا إني واني نرجو مال كرو واي ساتين كله أولبيه دبته خنارا واني أني دبته كداشو مالي في تقع يجون يجوا بقاسي خنارا أو إني كوني تولان نمني أكنا أنا قدر تولاد خن أوبليدي ساتو جن سيري تقدر أنا كتير دماسي فايدر رباسي تولافي أوبليدي ساتو جون خنارا أقولوا إني هاي أنسان اللي جو خنارا إني مالي فولبيه ندقيسا هاي مال أتمالي في كسنجة تدران أتي خنارا غاتي غياني في أكن أتمال جت ويساني برسلا أتي خنما أقولوا أركان نتو ممنوع دمته خنارا أن وني نولل جيسه أوبليس خيان تف خنافي تو أكن نولل جيسه قالوا أتي وان جتشو برباد سن نما جت سن نبرة دفتي وان بيتي جت أجود سرقون كم والفامنا ولي رافع كوجرو كاماني سول كره والفامو دندي خنارا جالتن تودا في وردوتا تكانيا عرفه وني نيجو أولبيه كم تيني خنقيا خنقو وانانجا يون سنجي مال مريكان كم مفتينو وانين فدوا سنجي مال لقولو دندي سواتا كنونغو توس جودان واتا كنونغو دندي سو وانين فدين جو دندا جود خنارا كرو أتي ونين أنتيا يجود لفاخي أتي حكناتي حكسيتي كرو يه وان برا سينجن خنين سنجيس كرو نينكابا مالي خنارا أتي خن نمر كبرتي مليون تون إيش ريتي إيش براديمتي إيش ريتي أنا براديمتي إيش ريتي يجوبين أن يجوا خنونتا سندرول ليش دبده أرلله دبده أتي فهمو دده إلا هنگارا وما كنا دبته يجوا هاي خنا تانا ركونكم درو أمان تانا يرون نتي ولا لو أمامتي درو أكون فيت اللي هاتاتو نتي نمو بيجت اللي والبيخو نما قرتي وجناتي وجدوجي أمو قرتي ولا أنا را أمان تانا وانجي روف لولون نروح نفكاتو نافي سرايجو أنا را نافي أتجابني والفهمنو قاف ربي مجاها نفيجي يوغا حقوس والفهمنا جول قافو بليسي يقوم فيه والفهم أنا را سن harkaan taatus wal faana dirreen tana dirrinis kanaa jechuudha kanarra waan biraa yoo qabaatte as bahiiti killee nama kanaati yookaan waan akkana naan jeejii asuma baasii dirree baasii jeeqa maaliif mokkaa deddeemtu maaliif inni mokkaa deddeemtuuf hayyeega akkuma beekamu guyyaanii fi gartee asitti mana asumatti arafeen deengadda obboleettii teenyaa wajjin illee ni jirraa kanuma obboleessa kiyya dhukkubee inni ciisu isaa milyoon tun hafuun taatu jaanii guyyee sanillee jechuudha natti gartee dhaadatanii jechuudha. Kanarraa garuu osoo obboleessi kiyya kun dhukkubsatee ciisu isa kana inni kun waan dhukkubsatee ciisu inni kun nama gartee ifuudhaa yookaan itti fuunaa jechi jaamu fudhataman qabu. Nama kana dura wanni godhan ni wallaalan achi booda dhawaataan jechuudha gaafa inni if beekee dubbate wanni gartee akka nama ilma namaatti jechuudha asmaanuu jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya dhugaa yoo walitti dubbanne kedaa haata dheengadda osonni fi obboleettii tiyyaa wajjin jirru kaanee dhukkubsatee jeesu milyoon tun hafuun taatu nu jala hafuun taatu jaanii dubbatan garuu kanarraa waan biraan jiruun
mijoon sunis obboleetuma teenya yookaan haadha teenya bobbaa teenya jala jirti waan jennuun hin qabnu isillee waan goonus hin qabnu kanarraa isiin tuni namoonni waliin illee rakkatu jiru akka feetillee yoo taate garuu akka nama tokkotti awwannin jiru isaan garuu waan kana ni iyaan yookaan arafee waan kana ni ijaa jee hin yaanne kan gartee ambitii biraatu namni biraatu dhufee jechuudha guyyaarraa dhufee aanee dhiiroo wayyaadhaa jee dhufee nu biratti gaafataa jiru. Arafaatis waan akkanaa kana jechuun waan isarraa hin eenne kanarraa nuti garuu isa kana yoo dhiiroo yoo nu fayyeennetti isa kana wallaa nuti jirra malee waan akkanaati jechuudhaan kalee aareetumaan ol ba'ee waan kana isaan jedhe malee inni deebi'eetu waan kana naa deebisaa jee an hin yaanne jechuudha. Kanarraa osoo nii fi gartee takka lama hin jenne har'aatu jechuudha. Garuu wanni nuti addaan gartee guyyaa tokko dhufnee isa kana biratti argamnee isa kana wallaansa isaarra waan jirruuf bakki jirrus biyya namaa haa taatu guyyaa har'aatu bas tolaan gadaa viidiyoo waraabee kunu namni ammallee deemaa jira garuu nuti kan gartee isa kana wallaanneeti yoo rabbi nu fayyise hordoftoota keenya du'aa nuuf godhaadha akka rabbiin isa kana fayyisu dhugaa waan kanamma ta'a rafaa jalachi deebi'ee isaanillee arraan tana lolu garuu yoo inni deebi'ee hawaa jiru taate rakkoon qabisan walla haruma feeteen dhumnaan wal faana waltumnullee homaa waliin goonu nuti nama maalummaa walii beeku bakka kam walirraa illee yoo waltumnellee walirraa gara deemuun qabnu jechuudha. Kanarraa garuu har'a wanneen gartee taniin qabadee dhufe waa'ee arafaatii osoo gartee fardeeffadheen tolaa ooroo shawilleen viidiyoo gadhiise kanarraa mucaan kun gaafanii fi gartee duraan dhukkubsatuu turellee yookaan akkana ta'uu gaara bee gaara isaa barbaanne manatti galchine ichi booda wallaansa isaarraa waan jirruuf kanarraa mucaan eega gaafa san gartee yookaan sheeka bira geessine isa gartee wallaanne booda mucaan numa rafaa lafaa waliin ka'u kanarraa mucaan kun eega gartee sheeka bira geessine deebinellee mucaan kun numa ciisaa dawaa gartee sheekarraa fuuneef sanillee xiqqoodhaan godhaa fi waan jirruuf kanarraa garuu mucaan eegas booda numa ciisaa lafaa waliin ka'u miilli kunilleen bakka hin dalaguu fi akka waan qilleensi dheetii kanarraa haakima geessinee bakka amanatti galchinee waan jirruuf innilleen rabbiin haa fayyisu obboleessa kiyya baay'ee takka waan dhukkubuuf kanarraa arafeetu garuu as deebi'ee har'a kana ji'ee jechuudha waan hankalee lolee yookaan waan hangas ji'ee jecha har'a deebi'ee nu ol baafatee waan isa keessa jira hunda baafate rakkoon qabu san kanarraa garuu kan nuti amma irratti deebidee irra jirru wallaansa aanee irra waan jirruuf inni waan fedhaa jiru. Kanarraa garuu naafi arafeen gaafa ol garee wal faamnaa rakkoon qabu. Tola ooroo shawilleen eega gartee guyyaa san nu jalaabatee booda deebi'ee kunoo jechuudha fuula sooshaal miidiyaa isaatiin viidiyoo gadhiisaa jira. Kanarraa nutilleen barbaacha gartee isaa irruma jirraa isa sanillee argatu hin dandeenye tolaa jechuudha. Kanarraa yoo rabbiin gartee jechuudha akkata isaa jawwaala isaa banatee dawwallee bakka inni jiru bare namarraa illee qorannee bakka inni jiru yoo barre isa san dheenee ni qabna jechuudha. Isa san ni qabna. Kanarraa innilleen arraan tana haadha manaa isaatii wallolee jechuudha kunoo balaa wal buusu jiran jechuudha. Garuu namni kan gubatarra kan nama gubbeetu rakkataa jechuudha. Kanarraa namni arraan tana yoo ka'ee lafaa ka'ee nama tokko hojjeese yookaan nama tokko dhahee jechuudha. Inni sun arramoo boru iftaaniin qabama jeetii jechuudha. Jireenya isaa keessatti rakkataa jiraata jechuudha. Kanarraa inni gaaf tokko qabamu waan oolu isa kana gaafa garree numa qabnaasi akkatti waan haftu kanarraa garuu arafeetu ati garuu ati tanteeti waan biraan jiru. Kanarraa naafeeti gaafa ol garree fixannaa rakkoon qabu. Garuu tola ooroo sha'u rabbiin gartee wal nu agarsiisu. Kanarraa ati garuu gana tantee jecha isinii kafalmuu teessi jechuudha. Kanarraa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya garuu arafeen waan inni jee kana akkatti naftuu fi kanarraa garuu naafee tol gorrus rakkoon qabu. Akka nama tokkotti wal bira dhumne wal faamna. Kanarraa hordoftootaa fi jaalatamtoota keenya warreen
hanga ammaatti nu faana turtanillee baay'ee akka galatoomaa warreen maatii teenyaaf haariyaa taatanillee maatii teenyatti dabalamaa isiniin jenna hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.